hinimama hin barsiisu jechuudha. Irreechi jalqabaa Torontoo ka waggaa 11 dura eegalame namoota hedduu ofitti dabaluudhaan guddatee qophiinsaa bareedee amma faranjoota dabalatee irreecha hunduu hawwiin eegu ta'uu dubbatti. Hin dhufu darbee adiin yoo affeeran inuma dhufu. Baay'ee jaallatu baay'ee isaan gammachiisa waan akkanaa hin jaallatu adiin baay'ee admaayir godhu. Namni aadaa isaallee yoo kabaju hin jaallatu aadaan nuti namaa kun immoo keenya. Unique waan ta'eef uffannaan keenyas nyaanni keenyas sirbi keenyas unique waan ta'eef baay'ee itti gammadanii deemu. Irreechi duudhaa fi mallattoo eenyummaa Oromoo akkasumallee jila tokkummaa Oromoo jabeessu waan ta'eef Oromoon hanga dhumaatti kudhaammachuu jabeeffachuu qabaa jetti. Irreechi eenyummaa keenya waan calaqqisiisuuf irreechi mallattoo Oromummaa keenya waan ta'eef kanaaf irreechi kun baay'ee walitti nu fida. Irreechi lafa nagaati. Irreechi lafa ittiin waaqa kee galateeffattu lafa araaraati lafa nagaati Oromoon addunyaarra jiru hundumtuu irreechi eenyummaa keenya ta'uusaa bare irreecha sirriitti kabajuun jedha keessumattuu warri biyya alaa jiran akkuma sila jedhe nuti freedomii qabna waan feene gochuu dandeenya tokkummaa keenya agarsiisuuf tokkummaa keenya cimsuuf waliin haa irreeffannuun jedha. Akkuma hawaasa Oromoo Kaanaadaa Oromoon kutaalee addunyaa garaagaraa irra jiru irreecha birraa Oromiyaatti kabajamu bu'uura godhachuudhaan kutaalee akka akkaatti yeroo Oromiyaatti birraan bari'u ni irreeffata. Oduuwwan jila irreechaa wajjin wal qabatan keessaa baaneeti jirra. Mootummaan Itoophiyaa hojjettootii United Nations sa'aatii 72 keessatti akka biyya gallakkisanii bahan akeekkachiisuu hordofee United Nations mootummaan United States fi biyyoonni baay'een mootummaa Itoophiyaa balaaleffachaa jiru. Kun dhiibbaa jabaa Itoophiyaa irratti hordofsiisuu akka danda'u xiinxaltooti siyaasaa raagaati jiru. Guyyoo Aariyoo gabaasa bal'aa qindeessee jira. Ethiopia is expelling 7 senior UN officials, accusing them. Kaab Itoophiyaan namooti beelaan dhumaa jiru. Gargaarsi namooma guyyaa konkolaataan 100 midhaan nyaataatiif qorichi geessuun uummata Mallas Zeenaawii dhaqqabuun jiraatullee parsanti 100 keessa 10 mirkaneessuu hin dandeenye. Mootummaan Itoophiyaa waan kan sirreessuu danda'u kanaaf habeelak meeshaa waraanaatti itti fayyadamaa jiru jennuuf irra guddaa dhaabbata gargaarsi namooma yookaan United Nations Humanitarian Chief Martin Griffiths Rejection and removal as global criticism intensifies. Amerikaaf gamtaa Awurooppaa qofa osoo hin taane dhaabbata mootummoota gamtoomanii dabalatee waan Eertiraa dabarta addunyaa guutuu waliin nagaa walitti dhaamachuuf waan karoorfate